Jaarsatti chisan jecha. Wal beektamoo wal hin beektan? Wal hin beeknu. Nine! Inde wal hin beeknu wal dirqamaa wal beeknu jechuu barbaaddeet moo maal jechuu barbaaddeet? So akkanatti dhaanii addaan baasanii mataa isii. Ammas waan dhawuu dubbattaati jamar waan dhugaa dubbatanis kan mataa ishee addaan baasu yaa rabbi kun waan barbaadde si nagaafatte kun waan barbaaddu immoo siif himeen jiramti. Bakka kanaaf immoo fixadhuti booda deebiit immoo maal fakkanan jenne akkanatti jettee fi kanaatiin jenne addaa miti kan inni jedhee addaa waan barbaadde jechuu dandeessa baay'ee waan nagarsiisu. Ashama harka fuunee kabajamtoota afurtoota keenya hundi keessanuu baga nagaruun jiraattan fayyaa qabdanii jiruuf jireenyi keessan haalli qilleensaa maal fakkaatiin jedha kabajamtoota afurtoota keenya guyyaa har'a viidiyoo ajaa'ibaa tokko qabadhee dhufuuf deemachaadha gaadisee bakka kanatti waamee waan isiin kaleessa Abdallaa waliin godhatte san gaafachuudhaaf deema kabajamtoota afurtoota keenya dubbiin dhugaa dubbachuudhaaf anna jaayabe gaafii na ta'e waan akkasii Abdallaan hin godhalle jedhee ani takkullee hiyyaanne dhugaa dubbachuuf jechaadha annamumatu kaameraa kaayeti bakka gaadiseef Abdallaa wal gaanitti kaayetu waan biraa deemi bakka yaani waan nusi hin jenne qofa godhinaan jedhaniiti namni yaada naa kennee rabbiin na qabee jennaan kaameraa san kaayee biraa deeman dhugaa dubbachuuf balbala kiyya qollofe waan ansi kennillee seeraan ittiin goone maal jedhin viidiyoo san warri argitanii tan warri argin deemaati ilaalaa isiniin jedha kabajamtoota afurtoota keenya. Waan ajaa'iboo waan san hon jedhanii itti yaadanii gaaddiseef Abdallaan akka itti godhanii of ibsan jechaadha dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo san irratti. Amma kabajamtoota afurtoota keenya gaaddiseen filima ilaalaa jirti achi seentee jechaadha asii kaameraa kiyya dhuffadhe Abdallaan dhufee maal si kennee maal asiin dura waliin itti gootanii jedhee yoo isii wakkatti viidiyoo sanillee itti agarsiisa waan isiin naan jettu wajjin daawwannaa hanga dhuma sagantaa kootii na hordofaa isiniin jedha. Maaliif na waamte? Gattaa. Ishi kana. Mee na laal. Maal jechuudha? Na laal mee ija keessa. Ani anguma galgalaa'ee baru wal maaddaan nagaas wal maaddaan nagaa. Laa mee na laal sin jedhe wayii sin jedhe. Amma waan na waamteef natti hin himtu yookiin na gaafattu. Mee na laal ija keessa. Maafan si laala wande? Qoy maalfan si laala? Na laal sin jedhaa jira. Maaliifi? Maal jechuudha kun? Wayii fi waa si gaafachuuf tayyoo waan si gaafatu ija keessa na laalaa daan deebis deebii. Maal gaafii maali na gaafattamu gaafii isaa akkamiin na gaafachuuf immoo ija keessa ilaalaa ani na gaafattaa sitti mammoon maal jechuudha kun? Wayii limsattu. Kabayyaan qabne nama limsatu miti ati. Ishi bakka kan akka barbaade jechuu dandeessa. Garuu maaliif akka na waamtee na gaafadhu hinde? Gadisiituma na laal. Ambra gaafii si gaafataa jira. Ishi na gaafadhu kan. Na laal ka ija keessa. Olii waan takka dubbadde gamas ilaalin cadhiis na laal. Abdii ba'u? Lamaan baat. Innaa natti hiikaa. Maal jechuudha kun? Karaa siin baatu cadhiis as na laalis hin jedhaa jira. Kenooti. Qoricha siin dura nyaatan naa goote maali? Qoricha akkama inni nama bira. Qoricha maali? Qoricha si ajjeesu sin jedhu? Kamaali naa himiin sin jedhaa? Kan si ajjeesu akka ati duutuuf. Sababni hoo? Bakka akka duutu waan barbaaduuf. Maaliif akka tuu barbaade? Yaa rabbi kiyya na baasatti. Laala akkana dhugaa dubbadhu maaliif akka tuu barbaade? Gaggaa duraanii qoricha jinnii sirraa baasuu naan jette. Har'a immoo qoricha si ajjeesuu itti maali? Bakka akka duutuuf barbaada akkana si ajjeesuun si nyaachise. Kaza nyaatte duuti. Du'eere? Duuti. Hinde? Kaduu kasoo laala kaduu eenyu kasoo jintaa yaasaar maal eenyuuni? Maal beekareen hinde? Kanaafuu kan si ajjeesu wakiin waan ta'e taanaan mitire halkanii guyyaa qorichaatti naannatte kun maayin qorichaatti naannatte kun maayin hinde? Ani na salachee ka. Kanaaf jecha akka jetta jecha. Kanaaf akka sedhe hinde? Yaa rabbi na baas. Maan ani naagalaan jirtan si jambare. Si galuu dhamoo daawwadhuuti eenyu nu galisin jedhe. Ishi amma ni maal na gaafachu kan na gaafachuuf na waamte amma abdii. Kana si gaafachuuf miti namticha jaarsa gaa dura anaansi waliin araarsuudhaaf halkanii guyyaa qabattu as kaatee gaaddisee fuutu malee jedhee qabattu as kaate wal beektamoo waliin beektan jaarsaatti chisan jecha wal beektamoo waliin beektan. Waliin beeknu. Nine! Hinde? Waliin beeknu wal dirqamaa wal beeknu jechuu barbaaddeet moo maal jechuu barbaaddeet? Qoy maal taa'irta fayyaa qabda si jammaru. Hin qabu naa himee. Maala si hima een beekuni. Gaadiseen akkana dhayil kan gaggasiisa. Na dhayi kan maal agarchare hinde? Si jammar kana malee maal beektaati hinde? Waan tokko hin dubbattaani waan tokko dhugaa oonan dubbadde maaliif akkana jettaan na dha'u ishii na dhayi maal agarchaan hinde? Gudu kono yaa rabbi na baasaati.
Qoy mo maayna beetamuun beektu jedhe. Qaati ani isa beeku fi beeku dhiisu kiyya. Beetamuun beektu Abdallaa beetamuun beektu jedhe. Beekuni afaan maalitti sittaasawu? Inde? Hin beektu Abdallaa? Hin beekun. Maal akka godhu maal godhu? Kan beekne isaan luuxee seeneeti akka bofaa isaan luuxee seenee si gargaaruudhaaf deemanii. Maal na gargaara? Maal gizee na gargaaru agartee? Qorsa durmaan ati itti naqxeeti kajjinni sirraa baasuu naan jetteeti waan feetanutti gootanii nagaan jira alhamdulillah. Qorsi san kasi kenne eenyu Abdallaa miti? Abdallaa miti jedhe. Abdallaa si jamareenyuun hin beekun iyyuu. Namni Abdallaa jedhamu iyyuu hin beeku ndee maa innaati kan ciqa jettu halkanii guyyaa kilee beektaa hin beeku bakka. Nama Abdallaa jedhamu beektu hin beeku een. Ndee? Deengadda dhufee qorsa seeraan itti gooteen jirtu maal ibsin jedhe guyyaa na barbaacha dhufe. Deengadda isa kam? Ndee? Kan hin eegu. Laati kan atiin tun harka du'u barbaadda malee waan biraatii miti akkana si godhatu. Oon jedhin. Ishi qo'aan maal godhu ani maal akkan godhu barbaaddan isin maal taatanii hundee? Ol. Tukkuma lafti barinaan gaadisee kottu mee ishi nan akkanan goneet akkanan jenneet indee anna salachee waan akkanaa kun indee dhiiraa dubartiidhaan maa inni akkan manaan haa bahee jettanii halkanii guyyaa na caqacaqnaan kinoo ishi nan bahaa jedhee qobbee hanumaa bahuudhaadhaan hin bahanii naan jettan dhiise amma immoo maal akkan godhuuf yookiin immoo maal akka ta'u barbaaddan waan Abdallaa waliin goote akkanatti himtu barbaada waan biraatiin. Maalan godhe si jammar indee. Abdallaa waliin wata kan goone. Waan man godhe tokkollee hin jiru indee. Gaadisee maaliif viidiyoo? Laalaan. Inna maal godhu reekaa? Inna maal godhu shabbi? Qoricha gaaf duraallee akkaan siin jedhe seeraan ittiin goone siin jedhe. Maali wanni inni maal jedhee qorsa maali si kenne akkamiin si gorse akkanatti itti godhe akkamiin si gorse haa ta'u akkamiin itti goote. Kun nama garamaa siin jedhan. Maal? Abdallaan dhufee kophatti wanni inni si gorsu maal? Maal na gorsa si jammaa. Waliin beenu naan jetteemi qorsi gaaf duraanii an si kenne seeraan ittiin goonechaan kun maal gaadise? Waan ma barbaada yoo ta'u si jammaru jechuudha. Tokko kaameeraa mana keessatti dhoksitee deemuun kee maaliif? Keef kaameeraa mana keessatti dhoksitee deemuun maaliif? Maal akka keessatti kaameeraa kee dhoksitee gaadisee mana keessatti waan hojjechaa ooltu laaluuf feetee ta'uu danda'a. Yookiin nama bahuu fi nama galuu laaluu barbaaddee ta'uu danda'a. Yookiin immoo waan ani haasa'ullee beeku yookiin immoo laaluu barbaaddeetti ta'uu danda'a. Baay'ee gara adda addaatiin ta'uu danda'a miti? Garuu ati gara tokkoon waan garii ta'u hojjechaa jirtu gara tokkoon immoo waan badaa hojjechaa jirtu. Ishi kaameeraa dhoksite kaameeraa hin mul'anne saruu. Innaa taadee ani waan fakkeenyaaf namni intuun jiru jedhee ani amma shaaworii seenuuf deemuu hin danda'a qullaa koo manaa bahuu hin danda'a innaa miidiyaa irratti gadisuudhaaf iyyuu ture iyyuu isas. Moo yaada maaliiti kun sammuun keessan amma kaameeraatii miti bara amma kaameeraa maaluma si galchee. Si jammar kaameeraa argee hin jiraan. Argee jira kijiba dhiisii amma gaadisee. Kijiba dhiisii yaanii kijiba dhiisii viidiyoo yuutuubarra argitanii jennaan amma yaada jijjiirattanii. An Abdallaa sanillee dhageeffadhu itti bilbilee kootu waasittamaa jamaa jennaan ka viidiyoo arge kan beekuun tole ni dhufa waan akkanaati bakka hojii isaallee dhaqee hin jiru na dhokate. Maal si dhokata? Hojii isaa beeka ka? Waan hojiin waan hamaa waan beekaa. Maaliif akkasiin jedhe natti hin gaadise? Si jammar kan isoo mana dhufin walii bilbiltanii turtanii miti? Eewa. Nan dhufaam naamni wasiin jedhee tureyyuu ati manaa baatee beekaa baatee akkam akka ta'e naan galleen waan hin beeku tokkollee hin jiru. Ati baatee xiqqoo turtee dhufeen garuu immoo ani yeroo balbala yeroo rukutu gadi bahuudhaan maal jiru kaameericha arge. Ani. Eewa. Duraan garuu ani kaameeraa mana keessa jira maalii dhokkatee jira kan jiru tokkuma bongollee hin argineen maaliif kaameeraan kun dhokkatee dhiisan gaafii natti ta'ee innillee argee maayinni kuniin an jedhee kazaa bakka dhiisi bakka inni tuma walii gallee achuma biratti walitti xaqaqqasnee kazaa akkaati kana hoon jettee immoo ati tonkolee akkanaa kana yaaddee akkaati kaameeraa dhoksitee nu golleetuma dubbanne bakka kanatti yaadnee dubbanne nu si jammar garuu ati nama ajaa'ibdaas birattaan. Sejamman konferensiidhaan kan zim jedhee us jedhee sittaasaa jiru amma osoo waan natti fakkaatiin kaameeraa dhoksuu kee osoo hin beekin ta'eeti moo maal? An sejamman kaameeraa argitan jiru.
Kaamera yoo targitiin nuu isa arge. Arge ka yeroo ol seenu arge ka. Inde. Sijjammaraati mi'a mul'atu itti ol keessa garuu akka tasaa mul'ate. Kaza gaafii nutti ta'e akkamti kaameraa dhoksuu danda'e maaliif dhoksee kan jiru sana gaafii nutti ta'e kaza bakka kana jenna. Kanuma bakka. Maal jechuun jettan jecha. Bakka kana bakka yaaduma jechuun mala akkati jettu laaluudhaaf malee nu waa biraa yaadnee miti sijjammariyyuu. Inde. Hoon jennee dubbanne kan. Akkaati immoo kana nagaafattu immoo sirriitti nan beekan. Inde. Sijjammariyyuu kaameraa mana keessatti dhoksuun bakka dhoksitu illee hin jiru. Sijjammar mana keessatti zim jettee kaameraa hin dhoksin bakka. Inde. Waan miidiyaa irratti boolee fi waan miidiyaa irratti hin baane waan ta'a amma kaameraa argitee yennaan akkas jettee lakkeen Abdallaa waameen gaafadha. Miti na biratti gaafachuu qophaa isaatti gaafachuu dandeessa. Maas bira maaliifuu wal biraa yoo jiraanne akka waan walitti himnee akkas jedheen tokko yookiin immoo an akkasii jedheenii sitti fakkaachuu danda'a waan ta'eef osoo na bira hin taanetti qophaatti gaafachuu dandeessa. Sijjamman waan kana walii gallee dubbanne malee akkana ati akka yaaddu miti. Wayis maa yaaddee taate sijjamman akkamitti yaadaa jirtaate. Naagalaa hin jiru. Namichi jaarsummaadhaan dhufe immoo duuba galagalee waan akkanaa kana hin godhettee yaaddaate. Inde. Sijjambar hojjennee itti yaadnee hojjenne kan. Akka laaltee bakka sila kaameraan dhokatee maaliif bilaasha taare siyaa hojjetamu inneeti. Bakka kanuma. Maana laaltaare? Dhugaa barbaadu kunoo siif himu. Maal barbaadda waan biraa? Amma daqiiqa man takkatti san keessa walii galtaniiti ana aarsuudhaaf akka jettan jechaa keeti. Ati kaameraa maa dhoksitee deemta? Qoy sijjammaruyyuu mana kana keessatti wanti addaa maaltu jireetti kaameraa dhoksuu deemteeti. Gaadisee isa gaafadhe waan addaa inni natti hime. Waan barbaadde wasanuu dandeessa. Waan barbaadde wasanuu dandeessa. Waan addaatu nuti sirraa dhagayeeti. Rakkoon qabu. Waan addaa wasanuu dandeetta? Akkuma waan jiru dhugaan dubbadhe kaanu. Am qoyati kan mana gaafachuu nama miti ammaati. Amma waan ittiin goone Abdallaa wata kanatti hin keessatti natti hin kenne jecha barbaaddeeti yaade. Ani waan biraa intuu hin jiru keezi anaa fi isa jidduu keessatti indee akkamitti yaadaa jirtaati maal ta'aa jirti sijjammar? Maal ilaalta akkanatti? Maal ati kee gaadisee simaa kanatti ta'uudha. Amma waan hundaafuu ganaa waan biraa yaadaniiti waan biraa keezii biraa qabu jettee yaada biraa keessa hin seeninnu. Kaameeraadhuma arginaan funyaan walitti bunnee walii gallee achuun bada suma aarsuudhaaf kana wajjannee malee waan biraa waan hojjennu tokko hin jiru. Funyaan walii butaan maalatti mul'achuu diree funyaan walii butaan keessa. Balbala duubatti kan nuyi hundee maal kaameraan tu arguu akka seenamu hundee. Wayis maal jechuu barbaaddeeti? Hai. Gaafa Abdallaa gaafadhe hoo? Gaafa Abdallaa gaafadhe waan kanatti Abdallaan akka jedhe hoo? Gaafadhu rakkoo hin qabu hundee. Isin jedhame tokkorra lamaa sadi gaafadhu waan inni kan ani jedheen addatti sitti himnaan bakka kun waan biraati jechuudha sijjammaruyyuu. So akkanatti dhaanii addaan baasanii mataa isii. Ammas waan dhawuu dubbattaati sijjammarri dhugaa dubbatanis kan mataa ishee addaan baasu yaa rabbi kiyyaa kun waan barbaadde si nagaafatte kun waan barbaaddu immoo siif himeen jiramti. Bakka kanaaf immoo fixadhuti booda deebiiti immoo maaliif akkana hin jenne akkanaati jettee fi kanaati hin jenne addaa miti kan inni jedhee addaa waan barbaadde jechuu dandeessa baay'ee waan nagarsu tokko hin jiru. Gattaa gaafii sirraa finne. Gaafii sirraa qabuun finne gattaa. Waan mana gaafii tokko illee hin jiru finne jira chaafu. Gattaa kootuuti isin jedhaa. Omaan taa'u abdiin adhiisan. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa kunoo akkuma agartanii waakkatti dhugaa dubbachuudhaaf yeroo seenu kaameraa arginee kanaaf funyaan waliin bunnee waan akkasii goonee naan jette waan kana gaafachuuf dhugaa dubbachuuf Abdallatti bilbilaa ture telefoona jalaan kaasaama bakka akkanaa jira naa dhufuu dide ka viidiyoo san argee kaan hin beeku kabajamtoota hordoftoota keenyaa naa dhufuu dide akkasitti isiin ammoo abadan kaameraa arginee jennaan akkas goonee atumaa inuu dura maaltu mana kana keessa jira kaameraa dhostee biraa deemta osoo an qullaa mana kana keessa deemaa jiraadhe miidiyaa irra gadhiisuuf moo maal barbaadde maal yaadditi maal jettee natti wannaan jettee jechaadha na as garagaltee yoo aarte wanni goonan jiru si aarsuu fi maal naan jette anamma akkasuma dhiisuuf hin deemu Abdallaa gaafachuudhaaf deema kabajamtoota hordoftoota keenya yoo danda'e bakka inni jirutti dhaqee yoo danda'e viidiyoo isinii waraabaa yoo viidiyoo illee isinii waraabne garuu yaada inni jedhee afaaniin dhufeen isiniif hin hima jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya kana warri viidiyoo kana jaallattan laayik godhaa yaada keessan karaa koomentiitiin nu barreessaa isiniin jedha nagaan nu tura.